አበባና የአዲስ አበባ ዙሪያ ከተሞች የከተሞች ጥያቄ አይደለም የማንነት ጥያቄ ነው ይሄ ከምንም አንፃር ልናነሳ እንችላለን mootummaan abbaa irree Itoophiyaa maqaa maaster pilaanii Finfinnee guddina magaalotaa golgaa godhachuun magaalota naannawaa godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee magaalaa Finfinneetti makuudhaaf karoora baafateedha. Dizaayina karoora maaster pilaanii Finfinnee kan qopheesse dhaabbanni biyya Faransaay Grand Lyon Town Planning Agency jedhamu akka addeessetti karoorri maaster pilaanii Finfinnee waggaa 16 dura bara 1999 eegalame bara 2009tti mallatteeffame haa ta'u malee kan ifatti labsame waggaa dabree bara 2014tti ture karoora waggaa 16 dura wuxineeffame jechuudha. Malgaa Oromoota wiirtuu maachaftuu lama Finfinnee biitu waan akkamii gurgurama didi maaliif godaanis yoo jedhanii ajjeesii irratti dubii lafa beellakkisini eenyam baashiitti gurbaa kanneen natti nuuf karoo keenya lafa aadaa fi seenaa galma keenya ganama Gaaddisa tumaa feera jaffeetu lama hiikumaan si tiksina nutis kaane tokkummaa kanaaf gurbaa barata. Wayita ammaa kana guutummaa Oromiyaa keessatti mormii maaster pilaanii dhiigalmaan Oromoon laaqame kanaan mootummaan wayyaanee labsiin doorsisaa fi uummata Oromoodhaan isin liqimsa jechuudhaan ittiin dhaadatan dabareedhaan karaa foddaa televiziyoon isaanii bahanii mul'ataa jiran. Ideen urra marsite mana urratti dhiigdee lammii koo gidirsite kaleessi akkasii har'a akkanaa jarana silaas kamtu kamii balbala dhugaa banami adamii ollaa gamsa galgalli boo'icha ganamni boo'icha Dubbiin adoofte ajarana kabaala deebicha jiruu maal jirra afaan qawwee jala jirra gabrummaa mataatti baatanii bara dabruu waliin argu kunnee kaan kee facamaan na bilisummaa Mormii uummanni Oromoo gochaa jiruun rifaatuu keessa kan seente wayyaaneen ajjeechaa gara jabinaa uummata Oromoo irratti raawwachaa jirti. Waggoota 25 dabran guutuu kan dhiiga ilmaan Oromoon harka dhiqataa as geesse wayyaaneen gochaa sirnaa dargiin maqaa qayshibiriitiin uummattoota biyyattii irratti raawwatamaa tureen walgitu dachaan gochaa sanyii duguuggaa gaggeessaa jirti. Ajjeechaa hidhaa fi dararaan wayyaanotaa kun garuu gonkumaa qeerroo Oromiyaa jilbeeffachiisuu hin dandeenye. Labsiin wayyaanotaa dheengadda galgalarraa kaasanii baasan kunis diddaa fi murannoo Oromootaatiin kan simatame. Sun ta'uu dinnaan ammas kijiba aangawoota OPDO'n kanneen akka abbaa duulaan as bahan. Wanni barbaade haa ta'u, hamma barbaade gaariis haa ta'u, faayidaa kennus haa ta'u, hamma uummanni namannee fi uummanni hin barbaannetu jiran oolu. ይተገበራል ህዝቡ ተዋይቶታል ይጠቃል ተግባራዊ ይሆናል ይፈጸም አንድ ሰው ይህን ማደናቀፍ ከፈለገ በተለይ ከአስተዳደርና ከሰላም ኃይሎች ደግሞ ልክ ይገባል እዛ ሆኖ ያስበጣበጠው እዛ ሆኖ ያሴረው ውይይቱ ወደ ህዝብ እንዳይወርድ አንቆ የያዘው የዩኒቨርስቲ ተማሪዎችን የቀሰቀሰው ኔትወርክ ከጠላት ጋር የፈጠረው ኦሮሚያ ልዩ ዞን እርግጥ ዳርጎ ልክ ማስገባት ነበረበት። የኦሮሚያ መስተዳድር ይለኝ ማነው ተጠያቂ? ቁጥር 1 የኦሮሚያ ልዩ ዞን
ዛሬ አንዳንዶች ከዛም እነኚህ ልክ ሳያስገባ ሲንከራፈፍ የነበረው የክልል መስተዳደር hojiirra ni oola. Uummanni irratti mari'ateera. Ammuma hojiirra ni oola. Ni ragga'a. Hojiirra ni oola. Ni ta'a. Ni raawwatama. Namni tokko kana danquu yoo barbaade likkitti sagalchina. Keessaahuu qaama bulchiinsaa fi farreen nageenyaa gufuu itti ta'an likkitti isaan galchina. Dhimmi kun akka hojiirra hin oolle kan taasise marii uummataa hudhee kan qabe barattoota yuunivarsiitii kan kakaase keessattuu warra farreen nageenyaa waliin hariiroo kan uume bulchiinsa godina addaa Oromiyaati. Isaan kana silaa sirriitti kan galchuu qabu bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaati ture. Kanaaf eenyu silaa kan itti gaafatamuu qabu yoo jenne jalqaba kan itti gaafatamu bulchiinsa addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee. Isaan kana immoo likkitti odoo hin galchiin kan hafe sadarkaa lammaffaatti kan itti gaafatamu bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaati. Jiruumaal jirra afaan qawwee jala jirra gabrummaa mataatti baatanii bara dabruu waliin argu unnee kaan kee facamaan namni summaa Uummataan bootee waggaa lama dura waan kana mari'annee dhaabna jedhee waggaa lama booda mari'atanii dhaabne inni amboo dhaqee akkas waadaa galee mariin sun hin godhame. Mariin sun hawaasaatti ogeessota yookiin immoo mahandisoota Oromoo magaalaa hundarraa walitti qabanii hawaasatti wal ga'anii turanii achirratti abbaan saayyee likkii galchinaa hin caccabsinaa kan dura dhaabatu hunda daayinee hojiirra oolchinaa gara jechuutti kan deeme jechuudha. Jiruumaal jirra afaan qawwee jala jirra gabrummaa mataatti baatanii. Har'a qabsoon warraaqsaa gootota barattoota Oromoo fi uummata Oromoon taasifamaa jiru hudhee isaan qabnaan rifaatuudhaan gadi yaa'anii waloon kijibaa jiru. Muummichi ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaalenyi karoorri kun wuxineedha jechuun kan kaleessa gooftoliin isaanii dafee hojiirra ooluu qaba lafarra harkifataa jira jedhanii dhaadataa turaniif kijibuu yaalan. በአዲስ አበባና በኦሮሚያ ክልል የፍንፍኔ ልዩ ዞን የተቀዳጀ የልማት ማስተር ፕላን በንድፍ ደረጃ መዘጋጀቱ ከዚህ በፊት የሚታወቅ ነው። ነገር ግን ህዝቡ ያልተወያየበት እንደመሆኑ መጠን ህዝቡ ሲወያይ የሚያክላቸው ወይም የሚጥላቸው ወይም እንደናካት እስከናካቴው ድረስ ይሄንንም ማቀናጀት አያስፈልግም ብሎ ሲል ደግሞ የሚቀር ጉዳይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ፍንፍኔ ፊ ጎድና አዳ ናናዋ ኦሮሚያ ግዶቴ ማስተር ፕላኒን ቅንዶሚና ሚሶማ መጋላ kanaan dura hojjetame sadarkaa wuxineerra kan jiru yoo ta'ellee uummanni kan irratti hin mari'anne waan ta'eef wayita uummanni irratti mari'atu kan fooyyessu fooyyessee kan itti dabalus dabalee yookaan immoo guutummaatti hin barbaadu yoo jedhe kan haqamuu danda'udha. Jiruumaal jirra afaan qawwee jala jirra gabrummaa mataatti baatanii bara dabruu waliin argu. Asirratti har'a dirqiin qabnaan obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny foddaa televiziyoona isaaniitti bahanii akkasaa jedhan malee isaan cinaa taa'ee kan biyyattii hoogganaa jiru gorsaan isaanii obbo Abbaay Tsahayyee jaalattanis jibbitanis hatattamaan hojiirra ni oola kan jedhanii dhaadatan yaadachuun gahaadha. ይተገበራል ህዝቡ ተወያይቶበታል ይጸድቃል ተግባራዊ ይሆናል ይፈጸም addunyaa asirratti biyyatoo asirratti oromoo asirratti kaaba kibbaan isabbaa sittituu maribbee ani maalan si godha waaqaaf lafatoo sigibbee. Bulchiinsi magaalaa Finfinnees gama isaatiin dhimmi karoora maastar pilaanii Finfinnee kun waggaa lama dura dhaabbatee jechuudhaan labsii baaseen waakkateera. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee nu ergen isinitti himamu.
waajjira piroojeektii pilaanii misooma qindaa'aa Finfinnee godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee ilaalchisee ibsa bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa nu ga'e. Magaalota Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee jiran misooman walitti hidhuun Finfinnee fi naannawaa Finfinnee waliin akka guddataniif karoorfamuun isaa ni yaadatama. Karoorri kunis karoora sadarkaa wixinee irra jiruu fi hojii irra hin oolledha. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee kana haa jedhu malee hoogganaan itti aanaa biiroo misooma magaalaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Hayyaloom Xaawuyyee gaazexaa dhuunfaa mootummaadhaaf amanamaa ta'e riippoortarii irratti fulbaana 1/2015 ibsa kenneen Master Planin Finfinnee kanaan dura mormii geggeeffame lubbuu namoota hedduu galaafate bara haaraa Itoophiyaa dhufaa jiru kana akka hojiirra oolfamuuf jiru beeksifame. Barreessaan olaanaa paartii Koongiresii Federaalistii Oromoo obbo Baqqalaa Nagaa gama isaaniitiin Master Planii sana hojiirra oolchuun lubbuu namootaatti qoosuudhaa jedhan. Alamaayyoo Qannaa gabaasa dabalataa qaba. Master Planin magaalaa Finfinnee fi magaalota godina addaa Oromiyaa hedduu haammachuun ba'e bara haaraa Itoophiyaa itti aanu kanatti akka hojiirra oolu itti aanaa hoogganaan biiroo misooma magaalaa Finfinnee obbo Hayyaloom Xaawuyyee gaazexaa riippoortaritti himan. Naannoon Oromiyaa ofaa bulchitu jechuun lubbuun namoota hedduu akka darbe yaadachiisuun gaaffiin sun utuu furmaatan argatin ammas dubbii kan biraaf deemuun rakkoo hamaa akka fiduu danda'u dubbatan. Duruma kaasee kaayyoon isaanii bari beekamaadha. Sirna federaalaa maqaadhaaf labsani malee akkuma nugusti durii bulchisanatti nama gabbaarii godhatanii waan bulchanuu fi maaliif sabicha sodaatu? Jiruu maal jirra afaan qawwee jala jirra. Gabrummaa mataatti baatanii bara dabruu waliin argu. Kunnee qaangee facamaan na bilisummaa Waajjira Master Plaanii Finfinneedhaaf qacarriin hojjettootaa kan gaggeeffamaa ture bulchiinsuma magaalaa Finfinnee kanaani. Kana qofaas miti. Ragaa qabatamaa harka keenya jiruun waajjirri bulchiinsa magaalaa Finfinnee Master Plaanii kanaaf kan ramade ragaansaa kunooti. Daalonni TPLF kan magaalaa Finfinnee bulchan sadarkaa adda addaatti wanni kun hojiirra akka oolu itti seenanii jiranii hojiirra immoo oolaatis jira. Mootummaan abbaa irree Itoophiyaa murna TPLF'n hoogganamu Oromiyaan Finfinnee irraa faayidaa addaa qabdi kan heerri biyyattii jedhu gara cinaatti dhiisanii shira biraa xaxuun Finfinneen magaalaa federaalaati jedhanii marii Oromoo malee irraa kutanii biyya of danda'e tokko gidduu baasuutti qaxxisaa turani. Ummatichi garuu Oromoota naannawaa Finfinnee jiran lafa isaanii irraa buqqisanii kaleessa sanyii gullallee fi abbichuu dhabamsiisan har'as sanumatti jiran. Malgaa Oromoota wiirtuu maachaftuu lamaa Finfinnee biyyi tufaan akkamiin gurgurama. Didi maaliif godaantaa godaanis yoo jedhanii ajjeesii irratti dubii lafa kee lakkisini. Eenyu baashiitti gurmaa kan deemaa natti nuuf karoo keenya lafa aadaa fi seenaa galma keenya ganama. Gaaddisa tumaa seeraa feera jaffee tuulamaa hiigumaan si tiksinaa nutis kaane tokkummaa. Oromoonni kanneen cunqursaa deeggaranii fi utuu itti himamuu saamicha Oromiyaa irratti qooda fudhataniif itti gaafatamaa haa ta'u abbummaa hin qabaatu. Warraa fi maatii Oromiyaa sossobanii haa ta'u humnaan buqqisanii facaasuun caalaa yakkee hin jiru. Oromiyaa biyya koo meeqa siif itti himamee dhiigan siif tiksuuf jecha meeqa bahee dhabame. Seenaa guddaan dagannee sirraa qaamna Finfinnee kanaaf garaan keenya yoomuu kan si daganne. Karoorri Master Plaanii kun Finfinnee heektaara 54,000 turte gara heektaara miliyoona 1,200,000tti ol guddisa. Magaalota 37 fi aanaalee 17
lafa hektaara miliyoona tokko ol Oromiyaarraa muree Finfinnee jala galchaa. Qonnaan bultoota naannawaa Finfinnee jiraatan miliyoona 2 ol kan buqqisu ta'uu qorannoon hayyootaan godhame ni mul'isa. Sababa karoora maaster pilaanii kanaan qonnaan bultoonni Oromoo naannawaa Finfinnee jiraatan gonkumaa buqqa'uu hin qabu jechuun mormii kan eegalan achuma miseensota OPDO sabboontota ta'aniini bara 2014 የአዲስ አበባና የአዲስ አበባ ዙሪያ ከተሞች የከተሞች ጥያቄ አይደለም፣ የማንነት ጥያቄ ነው። ይሄ ከምንም አንፃር ልናነሳ እንችላለን። አርሶ አደሮችን ወደ ውጭ እየገፋ የሚያድግ አዲስ አበባ የሚያድግ ኦሮሚያ አይፈልግም። ፐርሰናሊ አልፈልግም። አርሶ አደሩ ነው ይዞ ማደግ ያለበት። dhimmi Finfinnee fi magaalota godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee waa'ee magaalotaa miti, gaaffeenyummaati. Finfinnee fi Oromiyaa qonnaan bulaa of keessaa dhiibaa guddatan osoo hin taane kan qonnaan bulaa fi ilmaansaa of keessatti hammatanii guddatan barbaanna. የኢፌድሪ ሕገ መንግስት ላይ አንቀጽ 89 ንዑስ አንቀጽ 6 ላይ የልማት ስትራቴጂና ፖሊሲ የሚቀረጸው በህብረተሰቡ ተሳትፎ ነው የሚለው። Heerri mootummaa keewwanni 89 ifatti kakaa'utti karoorrii fi imaammanni misoomaa hirmaannaa hawaasaatiin bocama. Pilaanii kana irratti kummaaf dagatamee dhimma uummataa irratti haasa'aa jirra. Kanaaf abbaan dhimmaatu bakka kana hin jiru. Abbaa dhimmaa biraan gahuu qabdanii dubbii tana dura. Kun ansini hojjedheeraatii fudhadhaa waan hin jedhen bulaa jechuudha. Waggaa 2 dura mormiin kun guutummaa Oromiyaa keessatti itti fufuun haalaan babal'atee dura dhaabbatamas ture. Akkuma beekamu kanaan duras sababa kanaan lubbuun namoota 70 olii battalumatti dabre. Gochaa kana balaaleffachuudhaan Oromoonni addunyaa mararra jiran sagalee tokkoon ka'uun mootummaa kana balaaleffachaa turan. Karoorri maaster pilaanii kun hojiirra akka hin oolleef Oromoonni aarsaa guddaa kaffalaa turan ammallee kaffalaa jiran. Waggoota 2 dabran caalaa ammas guutummaa Oromiyaa keessatti lubbuu isaanii jijjiirraa hin qabne kitima godhanii dura dhaabbataa jiran. Xurree gootonni Oromoo waggaa 2 dura dhiiga isaaniitiin baasan yeroo ammaa guutummaa Oromiyaa keessatti belbelee ilmaan Oromoo wareegama qaqqaalii kaffalchiisaa jira. Ammallee humnoota mootummaa gara jabinaan itti dhukaafamuun ajjeefamaa jiran. Qeerroowwan abdii egeree Oromiyaa harka qullaa rasaasa dura dhaabbatanii falmachaa jiran. Qabsoo gaaffii mirga abbaa biyyummaa finiinsaas jiran. Faana abbootii isaanii kaleessaa dhahanii gaarreen Oromiyaa keessa ifaajjanii qabsoo dhaalchisanitti xumura gochuudhaaf xiiqiin qabsaa jiran. Gootonni kaleessaa qabsoo kana dandeenyu bakkaan geenya dadhabnu ilmaan keenya dhaalchifna jedhanii dhaammatan dhugoomsaa jiran. Maaster pilaanii dhiiga ilmaan Oromoon laaqame kun hatattamaan haqamee hanga gatamutti qabsoo keenya hin dhaabnus jechaa jiran.
Uummanni Oromoos qabsoo mirga abbaa biyyummaasaa guutummaatti gonfachuuf qabsoo qeerroon Oromiyaa gaggeessaa jiru cinaa hiriiraa jirani. Wareegama boonsaa kaffalamaa jiruttis firii itti gochuudhaaf waloon dhaabbataniiru. Ilmaan Oromoo humna waraanaa biyyattii keessa jiranis yeroon itti isaan lammii isaaniitiif birmatan amma ta'uu qaba. Uummanni Oromoo biyya keessaa fi biyya alaa jirus harka wal qabatee qabsoo mirga abbaa biyyummaasaa kana finiinsuun fardiidha. Nuti saba tokko waan taaneef, nuti ummata tokko waan taaneef yeroo tokkotu qabnu nuti teenyee hin laallu. Nuti saba tokko, nuti ilmaan abbaa tokkooti roorroo walirratti hin laallu. Kana wanni abbootiin keenya nu hawwan, kana wanni isaan wareegamaniif, kana wanni isaan fannifamaniif. Geerroo akkuma qeerransa bosonaa wayi sagaleen keessan nu gammachiise barana. Geerroo akkuma qeerransa bosonaa wayi sagaleen keessan nu gammachiise barana. Geerroo akkuma qeerransa bosonaa wayi sagalee keessan dinni sodaatti barana. Geerroo akkuma qeerransa bosonaa wayi sagalee keessan dinni sodaatti barana. Loliin loltaa geerroo jabaattu kafeerroo. Egaan daawwattoota keenya qophii addaa dhimma maastar pilaanii Finfinnee fi qabsoo hadhaawaa uummanni Oromoo gaggeessaa jiru ilaalchisee kan isiniif qindeessine kanumaan xumurreerra. Yeroo itti aanutti qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.